بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد، كتاب القاعدة النورانية إن شاء الله يا ربي خينيان تاتي درسي جلقبة حروف هجاء مفردات خنرائي قال لي إن شاء الله تعالى درسي دان إن شاء الله خوجي الله لتاجي جودا warreen markaza manbacul culum hundi qaysanu jechuudha. Akkasuma namni biraas insha allahu ta'ala kitaaba kanarraa jalqaba wanni nuti ilaallu bismillaa ittiin eegalamu kana, achiin booda xuruufni hijaa'aa hangam takka akka ta'ee fi bakka meeqatti akka qoodamu waliin laallaa jechuudha. As keessatti yeroonii fi xuruufa hijaa'aa kanaa lakkoofnu 29 lakkoofsi isaanii yookaan ammoo 28. Isaan kana wanni nuti irraa laallu waa sadii. Takkaffaa ijaaraminsa qubeeleeti. Qubeeleen tun hundinuu waan irraa ijaaramtee qabdi jechuudha. Yookaan ammoo saawundii sagalee mataa isii qabdi. Barreeffamni jalatti barreeffamee jiru kun jechuudha sagalee isiidhaa yookaan ammoo ijaaraminsa isiidhaati kan himu jechuudha. Inni lammaffaan ammoo wanni nuti irraa laallu harfii alif keessa jiru kanaa bakka sadiitti baasnee xuruufa furdatan yeroo hundaa'u sagaleen isaanii, akkasuma ammaasiis xuruufa yeroo takka takka furdatanii yeroo takka takka qallatan. Kan biraan ammoo xuruufa yeruma hundaa'u qallifaman jechuu sagaleen. Kanatti dabaafnee ilaalla. Inni sadaffaan makhaarija isaa yookaan ammoo bakka qubeeleen 29 yookaan 28 tun ittiin baatu irraa baatu waliin laalla jechuu. Kana sadeen gizeenii fi waliin xumurre booda haala gaariidhaan addaan isiniif baha jechuu insha allahu ta'ala. Hayyee insha allah amma jalqaba bismillah irraa kan eegallu jechuudha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما ستي جزيني في أعوذ قجت هنا همزة في عيني والفكيسون انتهوا جتو مخارج إسائي دي جتو قبدا جتي غاتي أعوجت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة ربي ننتي فما شيطانا دربمات حسن الرا من الشيطان المطرود شيطانا إسا دربمات حسن الرا ربي ننتي فما جتو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إساخنا يجو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أي أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. أبا خطابات جاء مكا ربيتين سبحانه وتعالى كتاب خيخنا إيقلا جادبا
arrahmaani maqaa rabbii addunyaa irratti mu'minaa fi kaafiraafis rahmata godhaa ta'eetiin. Maaliif addunyaa irratti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kaafiras numa nyaachisa, mu'minas hundinuu gammadaniituma jiraatu. Addunyaa irratti rahmata ni qaban jechuudha. Garuu arrahiim khaassatan bilmu'miniin, mu'mintoota qofaaf isa rahmata godhaa teessaniinin eegalaa jaaduba. Hayyee bismillaa asiidhaan irraa baane akkas jeeqee abbaan kitaabaa maal seenee mata duree itti godhe baaba yookaan ammoo mata duree xuruufa kanarratti jechuudha. Akkannii fi nama kitaaba kana eegale ilaafuuf asumarratti mata duree kana hogga dubbisee kaas gadii kun akka inni ta'e akka irraa hubatuuf jecha mata duree kanatti godhee fide jechuudha. Ad-darsul awwal, ad-darsul awwal, mata dureen tokkoffaan xuruuful hijaa'il mufradah, xuruuful hijaa'il mufradah. Xuruuf alhijaa jechuun qubeelee afaan arabiidha yookaan immoo qubeelee arabanyaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ingiliziinis qubee qaba, afaan oromoos qubee qaba, amaariffaanis qubee qaba, arabiffaanis qubee qaba jechuudha. Saniif xuruufa hijaa'aa isa lafzii irraa walitti qabamtu yookaan dubbiin namni dubbatu kun isarraa walitti qabamtu saniini hijaa'a jaaniin. Al-mufradah, al-mufradatu jechuudha silaa isin arrataan tun gara haatti jijjiiramte. Maaliif jennaan lisababil waqfi dhaabuudhaaf jecha. Waqfiin mimmaa yarudduuna al-ashyaa ilaa usuulihaa, waan takka deebisu gara asliidhaatti. Xuruuful hijaa'i harfii qubeelee araba al-mufradatu takka takkaan tateessu jechuudha. Takka takkaan baatee tateessu jechuudha. Tayyib. Alif, alif kan jennuun isuma kana gad dhaabbatu kana. Alif, alifiin kun qubee sadii irraa ijaarame. Hamzaa kana laal takka bakka xiyyaa kana dhaqi. Laamii kanaa fi faa kanarraa ijaarame. Maal jaamee yaamama? Alif, alif jettee jaamta. Aliif yoo jette hin ta'u. Maaliif jennaan yaa bakka faa tana jidduu fidde, laamii fi yaa jidduu faa fi laam jidduu yaa fidde waan ta'eef hin ta'u jechuudha. Saniif alif jennaan. Alif, alifiin kunii kophaa isaatti sagalee hin qabu. Yoonii fi waan qubee takka dabalamee boodarraan itti dabalamee qubee san dheereessuudhaaf dhufa. Gizee san ammoo makaarijni isaa isarraa baha, jawfii irraa bahaa jechuudha. Alifii sukuunaa ta'eeti sagaleen saadhaa akkanii fi sagalee qubee biraa dheereessuudhaaf kan dhufu jechuu inni. Baa, baan qubee lamarraa ijaaramee baan isuma baa isa kanaa fi alifii sukuunaa kabaa kana dheereessuu dhufe kanarraa ijaaramee jechuudha. Baa jennee akkasuma ammaasiis baan makaarijni baadhaa hidhii lamaan jidduudhaa baha.
qubeen baan yakhrujuu min ashafatayn hidhii lamaan jidduudhaa baa jechuudha. Baa hogganii fi walitti qabdee hidhii lamaan tana walitti cuftee addaan bantu jechuudha. Baa jettee shaakalaa ifuma biratti baa. Ammaasis baa'a jechuun hin ta'u. Aasam boodarra yoo finne hamzaa akka waan qabuuti nama fakkaata. Bakka tanarraa hamzaa qaba fakkaata waan ta'eef hin ta'u akkasninis baa numa jetta malee jechuudha. Ishee taan qubee lamarraa ijaarame taa mataa isaa fi alifii sukuunaa keessa dheeressu kanarraa ijaarame taa janna. Makaarijni isaa makaarijni taadhaa fuuldura fiinxaa arrabaa kara fuulduraa kana ergoo taantee bakka ilkeen irraa magartu kara keessaa kana ol maxxansita. Hoggasan makaarijni isaa ni baha. Taa jettee saa qubee lamarraa ijaarame saa mataa isaa fi alif sukuuna. Inni kunis saan kun bakki inni irraa bahu saan bakki inni irraa bahu duwida arrabaa ilkee lamaan fuulduraa tana jidduutti xiqqoo gabbaasta. Saa jettee jechuudha. Hafuura hedduu baha gizeeti jettu san saa shaakaluu qabda jechuudha. Akkasuma ammaasis saan xuruufaa sagaleen isaadhaa qallaarraahi jechuudha. Xuruufa muraqqaqaarraahi. Jiimiin qubee sadiihi. Jiim mataa isaa fi yaa sukuunaa fi miimirraa ijaarame. Jiim inni kun walakkaa arrabaatii baha. Walakkaa arrabaa kana aama kan kee ka gubbaatti ol maxxansuudhaan jechuudha. Haa qubee lamarraa ijaarame haa mataa isaa fi alif sukuuna. Inninis haan kunis bakki inni irraa bahu makrajni isaadhaa walakkaa laagaatii baha. Hoo qubee lamarraa ijaarame hoo mataa isaa fi alif sukuuna. Hoo jennee bakki inni irraa bahu gubbaa laagaatii baha. Laagaa kara olii kara gubbaa kanarraa baha jechuudha. Yookaan ammoo adnal halqii kan jennuun dhihoo laagaadha. Gara arrabaatti mimmaa yalilfamaa karaa afaanitti olaanu kanaan jechuudha. Daal qubee sadiirraa ijaarame. Daal mataa isaa fi alif sukuunaa kunoo kanaa fi laamii kanarraa ijaarame. Daal qubee sadiirraa ijaarame. Zaal mataa isaa fi alif sukuunaa fi laamii jechuudha. Inni kunis bakki inni irraa bahu duwida arrabaa ilkee lamaan jidduutti gabbaasteeti baha. Zaal jettee saa fi zaaliin bakka takka irraa bahan. Daalii fi taan bakka takka irraa bahan. Roo qubee lamarraa ijaarame. Roo mataa isaa kanaa fi alif sukuunaa. Roonis xarafa arrabaa aama kan kee ergoo tantee ta gubbaa tanatti ol maxxansita. Garuu xiqqoo karaa afaan keessaatti ichi dabsita. Roo jettee jechuudha. Zaa qubee lamarraa ijaarame. Zaa mataa isaa kanaa fi alif sukuuna kanarraa ijaarame jechuudha. Zaan kun makrajni isaa akka itti bahu fiinxaa arraba keetii kana ergoo ilkee gadii kara fuulduraa ergoo ilkee gadii sani gammaxxansita. Zaa jettee baasta. Sagalee kanniisaa qaba jechuudha. Siiniin qubee sadiirraa ijaarame. Siin mataa isaatii fi yaadhaa fi nuun irraa ijaaramee jechuudha.
insha Allahu ta'ala har'aaf asumarratti nuuf haa gahu. Haga kana sirriitti qabadhaa. Namoota bira hin dhaqqabne biraanis gayaa. insha Allah isinillee jabaachuu hin dagatinaan isinin jaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.